Yoyyaa ashama harka fuuni akkam jirtan Oromoo kun YouTube keessan AKM. Ani har'a ka dhufeef namoonni baay'een kaayoo YouTube keetii maalirra dalagdaa jettanii na gaafattaniif kaayoo YouTube AKM isinitti himu isiniin wal barsiisuuf hin dhufe. Kaayoo YouTube tun irratti xiyyeeffattee hojjettu kaayoo gurguddoo shan. Tokkummaa Oromoo. Oromoon tokko yoo ta'e diina isaa injifata. Oromoon tokko yoo ta'e nagaan biyya isaa Oromiyaa bilisoomfatee yookiin hiree isaaf maltu Itoophiyaa keessatti argatee nagaan kabachiifatee nagaan federaalizimii haqaa uummatee sabaaf sablammoota biyyattii keessa jiran wajjiin nagaan jiraata. Oromoon tokko yoo ta'e nagaa isaa eeggatee nagaan addunyaa tana cufa jiraachuu danda'a. Tokkummaan Oromoof jabeenya, tokkummaan Oromoof qabeenya, tokkummaan Oromoof humna, tokkummaan Oromoof irree, tokkummaan Oromoof hiree. Kanaaf tokkummaa Oromoo irratti hojjechuuf AKM akeekaaf kaayoo guddaa qabdi. Mata dureen lammaffaan siyaasaa. AKM siyaasaa Oromoof Itoophiyaatiin xallitee akkasumas namoota hubannoo siyaasaa beekan warra biyya keessaaf biyya alaa jiran dubbiftee isinii dhiyeessiti. Qabxiin sadaffaan oduulee waqtaawaa biyya keessaaf biyya alaa ispoortii dabalatee jala buunee isiniif dhiyeessuuf qophii xumurree jira. Qabxii arfaffaan haqa Oromoo. Oromoon Itoophiyaa keessatti maaliif haqa isaa dhabe? Uummanni Oromoo walqixxee uummatoota biyya sanaati. Haqni isaa maaltu maalidha? Jala buunee nama haasofsiifnee haqa Oromoo akka Oromoon hubatu akka addunyaan hubattu irratti dalaynaa. Haqa isaa maaliif jalaa badde? Eenyuun akka jalaa badde? Yoom akka jalaa badde? Eessatti akka jalaa baddeef jalaa dabde ni qopheessinaa ni dhiyeessina. Qabxii shanaffaan qophiilee bashannansiisootaan kanneen akka koomeedii, diraamaa, agarsiisa aadaa adda addaa, qophiilee akka cidhaa yookiin sargii, fiilmii gaggabaaboo, sirboota aadaaf jaalalaa, aadaalee Oromiyaa naannoo adda addaa jiraniif qophiilee biroos hedduu namatti tolan fiddee dhufuuf qophii xumurtee jirti. Qabxiin jaffaan oomishaalee gurgurtaa adda addaa dabalatee seenaa gootota Oromoo akkasumas siyaasaa iyyaafannoo walquba qabnaa kana beektuu beekumsa waliigalaa ni barsiifna ni dhaadheessina maamilootaaf oomishtoota wal ni barsiifna. Kanaaf AKM qophiilee babbareedoof bashannansiisootaan kanaafi kanneen biroos akka isin hin dabarre dhiyeessitee dhufuuf jirti. Dafaatii ammumarraa maatii AKM YouTube Show Center taasisniin jecha kabajaaf jaalalaan isin hubachiisa. Egaa Oromoo amma kana jedheeti kaayoo YouTube AKM isin hime booda wantoota AKM hin dalanne yookaan balaaleffattu yookiin gonkumaa dalaguu hin dandeenye fuulduras hin dalagnu har'as hin dalannu borus hin dalannu. Kanaaf kaayoo wanta hin dalanne isiniif himuuf deema. Amantii kutaa yookiin naannoo dhalootaa bifa ilaalcha siyaasaa ati qabduun namatti hin duullu, nama hin arrabsinu, maqaa namaa bifa kanaan hin xureessinu, hin arrabsinu. Qabxiin lammaffaan walqixxummaa saalaa yookiin gender equality. AKM seelalachuu walqixa jettee amanti. Walqixa beeku, walqixa yaadu jennee amanna. Wherever you are a female or male, you are equal as AKM YouTube. Qabxii arfaffaan ganda dhaloota keetiin yookaan iddoo jireenya keetiin namatti hin duullu. Feetu ati Harargee ta'e, Arsii dhaladhu, Baalee dhaladhu, Jimma dhaladhu, Boorana dhaladhu, Gujii dhaladhu, Wallagga dhaladhu. Sababa ganda dhaloota keetiin naman arrabsinu namatti hin duullu. It is forbidden. It is not our agenda. Qabxiin shanaffaan amantii namaatiin namatti hin duullu. Aadaa namaatiin namatti hin duullu. Nama hin qoonu. Wherever you are a Muslim or Christian or waaqeffataa or dhagatta amana. It is none of our agenda. Qabxii jaffaan haasaa tokkummaa Oromoo tuquuf xiinxala siyaasaa tokkummaa Oromoo tuqu gonkumaa hin qopheessinu, hin dhaadheessinu, hin dhiyeessinu. YouTubein tun YouTube Oromooti. Tam tokkummaa Oromoo irratti dalagdu wantoota akkanaa gonkumaa hin dhiyeessinu, nama hin arrabsinu. Kanaaf AKM Show Center qophiilee babbareedoo akkanaa qabattee isiniif dhufuuf deemti. Ammumarraa maatii AKM YouTube ta'an dhaamsa kooti galatooma Oromoo onneerraa isin jaaladhaa horaa bal'adhaa deebanaa isiniin jecha
asumaan nagaa koo isinin dhaamadhee ba'a. Nagaan naaf jiraadha, isin jaaladha. Hanga viidiyoo lammataan wal arginutti nagaan naaf jiraadha. Thank you.